Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul Community Guidelines Strike. Warning maal akka ta'e barnoota haalaan barbaachisaa ta'e. Community Guidelines maal akka ta'e hin beektan taanaan YouTube irratti tahaabuun YouTube irratti cinqamuun tokko hin barbaachisu. Maaliif guyyaa tokko isin irra cufamuu mala waan ta'eef. Community Guidelines Strike jechuun maal akka ta'e fi seera isaa akkasuma furmaata isaa bal'inaan waliin ilaallaa haga dhuma barnoota kanatti turtii gaarii. Community Guidelines Strike Basic. Huubanno Community Guidelines Strike irratti nuti qabaachuu qabnu. Community Guidelines Strikes. Community Guidelines are the rule of the road for how to behave on YouTube. Community Guidelines in seera yookiin karaa akkaataan nuti YouTube irratti behave yookiin immoo amala nuti YouTube irratti qabaachuu qabnu. If your content violate our community guidelines, your channel will get strike. If your content violate your video ati maxxansitu yookaan hojiin ati YouTube irratti hojjettu seera YouTube yoo cabse, your channelin kanke will get strike. Adabbii sirra keenya. Adabbiin kun maal inni? Adabbii akkamiitu nurra kaayama? Community Guidelines Strike niga seera YouTubetiin yookiin immoo YouTube irratti akkamitti akka nu mul'achuu qabnu. If your content violate our community guidelines, here it's how it's affect your channel. Yoo seera YouTube cabsite wanni sirra gahuu danda'u wantoota itti aananu kana jedha. Mee waan nurra qaqqabuu danda'u yoo seera community yookiin immoo seera YouTube yoo cabsine maaltu nurra qaqqabuu danda'a isa jedhu tokko lama jenne waliin haa ilaallu. Of eeggannoo guddaa barbaada. Community Guidelines Strike Warning. Warning inni jalqaba. We understand mistakes happen. Nuuf gala akka dogoggorri uumamuu danda'u and you don't mean to violate our policy. Kana jechuun seera keenya cabsuu dandeessa jechuu miti. That's why the first violation is typically only warning. Kanaafuu seera YouTube isa jalqaba yoo badii jalqaba balleessine dogoggora akka ta'e nu hubachuudhaan warningii qofaan irra dabarfanna. Warning waan jedhu chaanaalii keenya irratti fidee nutti agarsiisuudhaan warningii sana qofaan nurra darbaa jechuudha. Community Guidelines niga Active Community Guidelines Strike Warning jedhee kalara keellootiin xiqqoo daalachaa'ee YouTube Studio keessatti arganna. Warning bakka jedhu kana jechuudha. Kana jechuun badii jalqaba warningiidhaan nurra darba. We understand a mistake happen. Badiin akka uumamuu danda'u ni beekna. Kanaafuu that's why the first violation dogoggorri jalqaba yookaan seera cabsuun jalqaba warningiidhaan nurra darbaa jechuudha. You only get one warning. Warningin yookaan immoo akeekkachiifni yeroo tokko qofa. And this warning remain on your channel. Warningin kun forever chaanaalii kee irratti hafa. The next time your content is found to violate the community guidelines, you will get a strike. Yoo yeroo itti aanu badii balleessite yookaan seera YouTube cabsite strike yookaan immoo adabbii tokkoffa sirratti ergina. Warningin remain on your channel. You only get one warning. Warningin tokko qofa hin jiru yeroo lama sadii warningin. And this warning remain on your channel. Kana jechuun warning isa jedhu sana karaa tokko qofaan balleessuu dandeenya. Sanaan ala chaanaalii keenya irratti hafa forever warning inni jedhu. Anamma akka Abdulaapitti chaanaalii kiyya irratti warning tokkoon qaba. Seera tokkoon balleesse. Seerri balleesse maalinni akkaataa viidiyoo YouTube irraa itti buufatan ka jedhu gaafan chaanaalii kana banadhu kan irratti maxxanse. Karaa seera qabeessaan Play Store irraa kan sila gabbuufatamee barsiisuu qabuun karaa biraatiin waan hin barsiiseef. Sometimes a single case of server abuse will result in channel termination without warning. Yeroo tokko badiin abusing gurguddaan jechuudha. Badiin gurguddaan warningiidhaan ala chaanaalii keessi irratti cufuu ni danda'a. If you think we made a mistake, yoo YouTubein dogoggora uume jettee yaadde, you can appeal the warning. Warningin sun kan inni baduu danda'u kana qofaani. If you think we made a mistake, yoo YouTubein dogoggora uume jettee yaadde, you can appeal the warning. Warningi sana appealii gochuu dandeessa. Yigbaanyi irra deebitee naafa ilaalamu. YouTube dogoggora uume malee an dogoggora hin uumne jedhamee jettee irra deebitee appeal galfachuu dandeessa. Yoo dogoggorri sun kan YouTube ta'e warningin sun sirraa ka'a. Yoo dogoggorri sun garuu kan YouTube hin taane
dhugaadhaan sirratti kan kee tahe warningiin sun chaanaalii irratti hafaa jechuudha. Warningiin kan inni kaa'uu danda'u warningi jedhee kan community'n guidelines nurratti ergu chaanaalii keenya irratti miidhaa tokkitti hin fidu garuu chaanaalii keenya irratti hafa. Mee first strike'iin jalqabaa maal akka nuti fayyadamuu irraa nu dhorku. Akkasuma first strike'iin tokkoffaa maal akka ta'e waliin haa ilaallu. If we find your content does not follow our policy. Yoo viidiyoon ati maxxansite seera keenya hin hordofne for a second time you will get a strike. Warningiidhaan booda strike nutti dhufa. This strike means you will not be allowed to do the following for 1 week. First strike'iin yookaan strike'iin jalqaba torban tokkoof waan nuti fayyadamuu irraa nu dhorkutu jira. Torban tokkoof yoo strike'ii jalqaba seera YouTube cabsuudhaan yoo strike'iin jalqaba nutti dhufe waan nuti torban tokkoof fayyadamuu hin dandeenyetu jira. Wantoonni kun maalinni isa jedhummoo waliin haa ilaallu. Barnoonni kun barnoota haalaan barbaachisaadha. Amma qaldii isinitti fakkaata. Garuu guyyaa tokko sababa kanaatiin rakkinni isinirra gahuu qaba. Kanaafuu community guidelines ta'e copyright strike, copyright claim seeraan hordofa seeraan qalbeeffadha. First strike'iin egaa torban tokkoof wanni nu dhorkuu danda'u maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Warningiidhaan booda badii biraa yoo balleessine tokkoffaa upload video, live streaming or story. Upload video gochuu hin dandeenyu yoo strike'iin warningiin nutti dhufee ka'e yoo ammas badii biraa irratti balleessine jechuudha. Video maxxansuu hin dandeenyu, live seenuu hin dandeenyu, story maxxansuu hin dandeenyu, start studio live streaming gochuu hin dandeenyu. Studio jechuun yeroo xiqqoon boodan seenaa studio a video to become public gochuu hin dandeenyu. Studio isaatiitti guutannee video boodan maxxansaa gochuu hin dandeenyu. Create a premium video maxxansine akka live'itti gadhiisuu hin dandeenyu. Add a trial to an upcoming premiere or live streaming. Trialii adda addaa gochuu hin dandeenyu upcoming premiere irratti yookaan immoo live streaming irratti jechuudha. Wantoota itti aananu jiru ammallee jara kana gochuu hin dandeenyu. Video maxxansuu wanna adda addaa dhorkaadha. Strike'iin tokko gaafa nutti dhufe warningiin rakkina hin qabu. Warningii maaliin nurra darbe akkati dogoggora uumte nuuf galaa. Kanaafuu dogoggora uumuu woma jiru kanaan booda ittiin deebiin nuun jedha. Yoo itti deebine garuu badii kana waan kana hojjechuu hin dandeenyu torbee tokkoof. Inni ja'affaan create custom thumbnail. Thumbnailii viidiyoo irra kaa'uu hin dandeenyu or community post. Postii community jalatti post gochuu hin dandeenyu, create video gochuu hin dandeenyu, edit gochuu hin dandeenyu or add collaborate to playlist. Playlist create gochuu hin dandeenyu, collaborate adda adda. Add or remove playlist. Playlist create godhachuu hin dandeenyu yookaan ka create godhanne sanas delete gochuu hin dandeenyu. For the watch page using the save button. Waa hundayyuu waan silaa YouTube keenya irratti gochuu dandeenyu hundi dhorkaadha jechuudha. Warningi sana akka sanaan nurra darbe rakkina hin qabu. First strike'iin garuu strike'iin tokko gaafa nutti dhufe community guidelines seera YouTube cabsine garuu wantoota 8 amma isinii dubbise kana chaanaalii keenya irratti torban tokkoof hojjechuu hin dandeenyu. After the 1 week period torban tokkoon sun yeroo darbe we restore full privilege automatically. Yeroo torban tokko akkanatti adabamnee kaane YouTube'n sun achumaan bakka isaatti deebi'ee waa hunda gochuu dandeenya. Garuu but jedhechi ka'e the strike remain on your channel for 90 days. Strike'iin sun bultii 90f chaanaalii keenya irra tahaa jechuudha. Bultii 90f yookaan baatii 3 booda expired ta'a. Garuu kana jechuun warningiin chaanaalii keenya irra jiru sun hin bade jechuu miti. Strike'iin tokkoonittiin sun garuu ni haaromti deebiteetii duwwaa taati jechuudha. Warningiin akkuma jirutti jira. Mee second strike bultii 90 sana keessatti lama yoo nutti dhufe maal takka uumamummoo waliin haa ilaallu. If you get a second strike within the same 90 days osoo tokkoon sun expired hin ta'in bultii 90 gahe yoo lammaffaan bultii 90 keessatti isinitti deebi'ee dhufe as your first strike you will not be allowed to post content for 2 weeks. Ka duraanii torban tokkoof ture. Kan lammaffaa second strike torban lamaaf waa tokko gochuu hin dandeenyu. If there are no further issues after the 2 weeks period yoo rakkinni biraa hin jiraanne torban lamaan booda we restore full privilege automatically. Adabbii torban lamaatiin booda chaanaliin keessa bakka jirutti deebi'ee uploadii gochuu dandeessu. Each strike will not expire until
90 days. Tokkoon strike'icha bultii 90 keessatti malee nurraa kaa'uu hin danda'u jechuudha, qajeeluu hin danda'u. From the time it was issued, guyyaan nutti dhufee jalqabee haga bultii 90tti chaanaalii keenya irra taha. Kan tokkoffaa torbee tokkoof waan sana hunda waan 8 san gochuu hin dandeenyu. Second strike'iin lammaffaa yoo bultii 90 keessatti hojjenne torban lamaaf wantoota 8 san guutuu hojjechuu hin dandeenyu. Kanaafuu of eeggannoo guddaa barbaachisa. Sadaffaa itti fufnee waliin haa ilaallu. Third strike'i sadaffaa bultii 90 keessatti. 3 strike in the same 90 days period result in your channel being permanently removed from YouTube. Bultii 90 keessatti badii 3 yeroo sadaffaadhaaf balleessinaan chaanaaliin kan kee haga dhumaatti YouTube irraa dhabamsiifama. Each strike will not expire until 90 days. Strikein lamman jalqabaa jechuudha. Yeroo nutti dhufu bultii 90tti malee expired ta'uu hin dandayan. Kanaafuu inni sadaffaan gaafa nutti dhufe ishuun isaa maalinni chaanaaliin keenya guutummaa guutuutti YouTube irraa dhabamsiifama jechuudha. Deleting your content does not remove strike. Namoonni baay'ee yeroo strikein irra dhufe video balleessuu waan akkasii godhu. Video balleessuun waa tokkitti faayidaa tokko hin qabu. Balleessitanii dhiiftanis isin irraa hin badu. We may also issue a community guidelines on deleted content. Erga sitti dhufe kaa'ee balleessitus strikein sitti dhufe waa tokko sirraa baduu hin danda'u jechuudha. Dura bu'anii osoo namatti hin dhufin balleeffachuudha jechuudha. Seera YouTube waan cabsurraa of eeggachuu. Keessatuu waan zariidhaan wal ilaallatu, waan arrabaa wal ilaallatu, waan YouTubein gara dhugaadhaan isiniin eeyyameen ala gara kijibaatiin dhaqanii fidu. Keessatuu liinkii weebsaayitiidhaan wal qabatu, liinkii Play Store irraa ala hatamee bakka biraatii dhufu. What to do when you get strike? Strikeii yeroo nutti dhufe yookaan immoo maal gochuu qabna? Tokkoffaa learn about community guidelines to make sure your content follow our policy. Inni tokkoffaan baradhuu nuun jedhe waa'ee community guidelines to make sure dhibbaaf dhibbatti ofitti amantanii jechuudha. Contentiin kiyya viidiyoon kiyya seera YouTube ni eeggata waan jedhu baradhaa. If your channel got a strike and you think we have made a mistake, let us know. You can appeal. Furmaatni inni qabu furmaata lamman kana qofa. Learn about our community. Seera keenya baradhu community guidelines to make sure dhibbaaf dhibbatti akka contentii yookaan viidiyoo ati maxxansitu akka seera YouTube hordofutti maxxansuu qabda seera keenya baratte. Inni lammaffaan sirreessuudha. Filannoon lammaffaan if your channel got a strike. Yoo strikein isinirra dhufe and you think we have made a mistake. Yoo YouTube badii balleesse jettee yaadde nu beeksisi, let us know. You can appeal the decision. Irra deebinee siif ilaallee siif sirreessina. Kanaan ala furmaata biraa hin qabu. Furmaanni isaa maalinni waan badii YouTube irratti balleessurra of eeggachuu. Kanaafuu obboleeyyan kiyya hundi keessanuu seera YouTube bareechaa baradhaa irraa of eeggadhaa. Community guidelines irratti badii balleessuun qabdanu YouTube seera isaa bareechaatii eeggadhaa. Bareechaatii baradhaa seera isaa. Isiniin jedhaa barnoonni keenya kana fakkaataa akka isarraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota ittaanuu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.